namoonni mobile banking hin qabnellee accountii ani isinii suutan hima hundi keessan qabadha. Warri mobile banking qabdan immoo silkii keessan ol qopheeffadha. Bakka birri ittiin tuqan san seena qabadha isinitti hima. Silkii ol baafattanii widooche. Uummata kiyya qaalii ol baafattanii ishee erga ol baafattanii 1,000 18 61 26 8 irratti deebi'a 1,000 18 61 20 26 8 maqaan waaqoo kadii miseejii dhagaan jirru itti tuqa waan rabbi isinii laaffise waan rabbi isinii laaffise irraa itti tuqa miseejii dhagaan jirru jabaadha baarakallahu deebite miseejii ajaa'iba deemaa miseejiin deebite Asladdiin deebite maashaallah rabbi gadaan gara deebisu deebite kennee isinirraa fudhatiin miseejiin deebite mul'isee isin hin dho'isiniiti miseejiin deebite isinii ibsee isinitti hin dukkaneessini miseejiin deebite maashaallah tabaarakallah abboo rabbi isin haa gammachiisu waan ufii jaalatu rabbi isinii haa ta'u ijoollee teenna rabbi isin haa jaaru abbaa keenna kana gammachiisa wallaahi rabbitu isin gammachiisa Haaji Abdul Qaadir kan miliyoona 5 kennu kuni eda waan ajaa'ibaa nutti hime isaa dhalatee ji'a 8 abbaan isaa miseejii barreessee xalayaa durii kanan beeytanii miti deeyni tunarra jira mucaan kiyya ka ji'a 8 kuni gaafa guddateetiniin jedhenarraa haa kafaluu jedhan waggaa 30 wahitti nama deeyni gaafa abbaan kiyya anaa ji'a 8 barreesse san makkatti argee birrii 300 fi wahi kenneef jedhan shuh baraka daa'ima dhalatee ji'a 8 abbaan mucaan kiyya kun gaafa dhalatee deeyniin irraa haa kafaluu jedhanii barreessanii lafa kaayan guddatee akka isin agartan kanatti mul'atee sadarkaa kanaan rabbi isa gahe iccitiin biraa duuban jiru rakkataa wayita arge biran ta'uu hin gammachiisa kanaaf abbaa keenna kana gammachiisa humna tahaa fi waan qabdaniin bira dhaabadha namni birrii 10 qabdu guyyaa har'aa kanan tarin namni 9,000 kun bar birrii 100 osoo ka kennu taate bar waan guddaadha wallaahi waan guddaadha abboo isinii haa taatu tanamarraa fagaattillee isinii haa dhiyaatu jiruu aaraa jiruu xaaraa rabbi isinii haa diduuti gammachiisa abbaa keenna kana rabbi isin haa gammachiisu namni kiisii keetitti rabbi waa beeku bira tarin rabbi bakka sii buusa Sheekh Ahmad Buluugaa jedhanii namni wahii asirra roobee kana masjidatti waa dubbatanii namni wahii birrii 10 qabu masjida Hamzaa jedhanii jira yoo namni gariin beekuu dandeettanii birrii 10 qabu tana nama dhukkubsateef guuranii birrii 10 tana kennee jedhe birrii 10 kennee wayita masjida gadi bahu 2,000 namni naa kenne jedhe shuf akkatti rabbi bakka buusu ati karakkinna keessa jirtu ka ilma dhabde ka jaartii qajeeltuu barbaadde ka dunyaa walitti sii qajeeluu dhabdeetiin hin jette wallaahi billaahi rabbii keetiin tawassulaata tahiiti nama kana hin beeytu dhengadda gartanii mi guyyaa lama rabbiif jettee yoo ati isa gammachiifte rabbi na gammachiisa jechaa kana abdadhuuti abbaa keenna kana gammachiisa rabbi isin haa gammachiisu namoota hedduutu as keessa jira iluu jedha tokko jedha buleessa keenna abdii geetaachullee as keessa jira marti keessanuu dubbadhaati waan rabbi isinii laafiseen hirmaadhaa huma takka walau bishiqqi tamraadhaan rasuulli bar sadaqaa wayita wasfii godhan rabbi sii guddisaa miti walakkaa timiraa jedhan waan qabdanirraa kennaame rabbi isinii haa kennuuti hirmaadhaa Luun kuma 100 kennee bara shee ustaaz hin dhageenne keessaa luun kuma 100 kenne hin dhageenne torkiitu nu shaaqumiti ummanni asiin duraa beeytanii rabbii waa godhee akkamitti gaafata Allahumma in fa'altu dhalika ibtigaa'a wajhik yaa rabbi ani yoo sii jedhee rakkataa ka gargaaru taate ani yoo sii jedhee waan akkanaa ka hojjadhu taate yaa rabbi na milkeessi jedhanii ka gaarruu itti cufameetiin jedhe gaarri banamee fi jalaa mootu akkasitti bahaniitiin turan wanni hojjattan kun ati ka birrii 10 kennite ka 100 kennite namarrayyuu du'aayin barbaadinati yaa rabbi ani siif kenne ati ammootu maal naa taata jedhi rabbii kee gaafadhu wallaahi irraa argatta ummanni asiin dura akkasitti milkaa'aatiin hin ture jechuudha kanaaf warroonni akkanatti hirmaattanii qabeenya kiisa keessanii baaftanii abbaa keenna gammachiisaatiin hin jirtan obbo Waaqoon rabbi isin haa gammachiisu rabbi isinii haa ta'u obbo addunyaa akhiratti milkaa'a galanni keessan ammootu jannata haa ta'u
dhibee rabbi qaama keessan irraa rabbi haa qabu nama hedduu rabbi qabeenya isaa kennee qabeenyaan isa mul'isee shiroo malee waan biraa nyaachuu hin dandeenye hedduu jiraa beek shiroo malee waan biraa nyaachuu hin dandeenye maaliif dhoggee manni yaalaa guutuu irraa nama ammootu rabbiif uf qabee qabeenya qabu san irraa miskiina bira dhaabatee miskiinaaf sagalee tahee waan qaburraa kenneetiin hin jedhe rabbi fayyaa isaa kennee zanaa fataa jedhee ta qabu san illee nyaatee miskiinallee ammootu to'atuun lakkoo isan qabu kanaaf nu gammachiisaa rabbi isin haa gammachiisu hirmaadhaa isiniin jenna barakallahu fiikum. Jabaadhaa hundi keessanuyyuu waan ustaan illee darajaa akkamii akka gara laafummaan arjummaan waa kennachuun qabdu dhageettanii miseejiin qorraa jirti jedhanii miseejiin akka hin qabbanoofne miseejiin irraa maadhaqnirraa hin qabbanaa'ini hundi keessanuyyuu kuma tokko 18 61 20 8 gara miseejii deebi'a. Hundi keessan kuma tokko 61 20 26 8 maashaallah tabarakallah iyyaa jirtu sirkii abdii waa haa jedhuu jedhanii abdii uummanni koomentii kennadhu sin jedhaaraa kenni kaayoo qabaatte obboleessa kii sodda. Assalamualaikum. Oh. Waalaikumsalam. Akkam jirtu Sheikh Saad Arafat Iluu hundumti keessan waan ofii nagaa keessanii jirtu baga jiraattanii baga har'aan nu ga'e hunduma keenya haasaan baay'een haasa'u waan gabaabaan jechuu barbaada sitti wanni gabaabaan jedhu abbaan keenya kun rabbi biraa waa guddaa qabu waa qabaatan malee akkasitti dhugaan isaanii hin bahu waan haqqii tokko wanni nuti dubbannu osoo viidiyoon sun waraabamuu baatee qaamni seeraa kun poolisiin isin to'atu to'atees irmijaa irratti fudhatu ibsa isin kennu. Koomishinii poolisii Oromiyaatu ibsa baase maaliif wanni kun waan miidiyaatti ba'eefidha. Tu miidiyaatti ba'uu baate achumaan haqni isaaniis awwaalamee hafaa isaanis tumamaniituma akkuma jedhaman jechi sunis irratti hafaa jechuudha. Kan biraan baay'ee qalbii cabnee turre baay'ee dhukkubsannee turre wallaahi waan goonu dhabnee hin gubanne garuu amma immoo yerootti qalbii keenya fayyifannudha. Nama 8,600 natti mul'ata. Namni 8,600 kuni amma kan sagalee koo kana dhageessan qarshii 300 isinirraa barbaada. Nama 8,000 kanarraa qarshii 300 yoo galchitanii birrii miiliyoona 1.9 waan akkasiiti. Kanaafuu hundumti keessa warri sagalee koo kana dhaggeeffatan jechuudha. Yoo dandeessan sanaa ol isinaa galchaa. Miiseejii achii sheesaa natti maanatti kanaafuu akkaawuntii isinitti maa qophaa'aatii mobaayil baankii keessa seenuudhaan waan humna keessan 300 irraa eegaluun naa galchuu jalqabdu jechuudha. 1,000 18 61 20 2 68 waaqoo kadir jedha irraan sinii deebi'aa 1,000 18 61 20 26 8 sagalee koo kana waraabadhaa al tokko sagalee koo waraabadhaa warri kaan immoo boriftaa warri galchuu dandeessanii sagalee koo waraabadhaatiin maqaa akkaawuntiin isaanii waaqoo kadir jedha boru 10,000 5,000 20,000 warri galchitan waan an beekuuf warran as jalatti isin argaa jiru baay'ee jirtu waan ta'eef ani warri ati yoonaan jechaa jirtanii ani amma man galchee darasanii aslitti ergaa himi yoo jettan immoo an ofii kiyyarraa qarshii 20,000 nan galcha inshaallah. Maashaallah. 20,000 nan galcha amma inshaallah. Sagalee koo waraabadhaa 1,000 18 61 Allahu akbar obbo Waaqoo. 26 Namni amma haasa'u kun abdii geetaachoo jedhaniin jedha. Abdii geetaachoo jedhaniin ijoollee sanyii mootiiti ijoollee abbaa Ayyee inshaallah miiseejiin hordofaa mee nama mosheer godhame nama 10,000 gaame nama 9,300 jira waan ta'eef nama 10,000 gaa jabaadhaa 10,000 gaa sheer godhaati 10,000 ga'ee ka'itan nama biraatti dabarsa carraa kana mee yeroon dubbadhu kanatti mee akkaawuntiin sun garaagarummaa qabaachuusaa baalaansiin achirra jiru garaagarummaa qabaachuusaa sheesaa nuttaa himanuu hordofaa jiru jedhee namana mee 10,000 gaa sheer godhaa hiriyoota keessanitti. Share godhaa sirriitti share godhaa hiriyoota keessan share godhaa wasfees wal naa galchi asli haa dhufunni illee share naa godhaa mee mobaayil baankingii keessan keessa seenaa ammallee al tokko please. Abdii. Ooyee. Nagaarraan sagalee kennuun jira.
Akka ajaa'ibaatti deemaa jiran. Akka ajaa'ibaatti. Nana mana akkasitti chaalenjiin akkasitti akka deemu waan hin beekuufi. Waan hin beekuufi. Ayyee isiniin dabala al tokko kuma tokko moobaayil baankingii keessan seenaa al tokko. Moobaayil baankingii keessan seenaa al tokko. Wafee amma darbe. Sirriidhaami sagaleen keenya asli. Sirriidha. Yaa okay. Moobaayil baankingii keessan keessa seenaa hundumti keessan. Mee warri dhaggeeffachaa jirtan kun kuma tokko 18 61 20 268 amma feetan 300 irraa kaasuudhaan galchaa wayiifan siniin jedha warri moobaayil baankingii qabdan warri immoo moobaayil baankingii hin qabne bilbila keessan irra hin jirre boru ijoollee warra hawaalaatti ergattan waan rabbiin guddaan isinitti agarsiise abbaa keenya kanaaf rabbumaaf jecha warri kennachuu barbaadan baay'ee hamileen isaanii cabe ogeessi fayyaaf barsiisaan kabaja guddaa argata ture durii amma immoo duriyyeen akkas goote garuu jazaan isaanii lafatti hin banne booda isaa keerii guddaa isaanii fidee dhufe waan ta'eef isaaniin qalbii isaanii haa gammachiisnu mee warri boriftaan naa galchitan meeqa akka galchitan koomentii jalattis naa kaa asdii bareedaa akka deemuuf immoo sagantaan kun namoota baay'eetu daawwata waan ta'eef namoota 20 ol galchuu danda'an gastii nu galchite 20 ol nama galchuu danda'an immoo nama 5 ustaaz immoo du'aayiitutti nu kadhatanii 20 ol nama nu galchuu danda'u nama 5 nama 5 gooneef kuufi ka emergency kun namni ka waadaa Assalamu alaikum warahmatullahi naagal ayyee waalaikum assalaam warahmatullahi itti fufi asli nama kuma digdama Dr. Asli. jedheetiin hin dagatu sanirra kaamma 200 galchuu caala beeyta abdiyyi. dhibba sadii jedhe ayyee kiyaariin dubbisiitii itti fufna. Kiyaar diyaasbooraa qabnu maa waan guddaa gadhiisa jennee abdanna. Kiyaar dubbadhu. Ayyee almost ganama kana Arafaat na dawwalee waan irratti haasayaa turre jira. Arafaat ergaa naan jettillee bakkaan ga'ee jira. Almost parsantii 80 garaa ati yaadden sunillee yaa'u ittuma deemamaa jiruuf isaanillee waan san yaada akka jiran natti himanii. Yeroon isaa yoo ga'u karama Dr. Asliitiin uummata keenya beeksifnaa waan guddaadha sunillee. Anammaan kino anamma qarshii 10,000 hin galcha akkuma gaaf kaani qarshii 10,000 hin xiqqaatti garuu akka warra Dubaayitti hin beeka naan hin jedhina hin xiqqaatti 10,000 Leensatu Dubaay kana babbada sirra laalu rabbi sirra haa jaalatu karaa Dubaay kanallee rabbi sirra haa banu. Dr. Asli. Oh. Ergama wayiitti kenne jedhi kiyaaritti. Ergamni sun icciitiidha. Du'aayi nu gootamme ergaan sun akka galma nu geettu akkasuma waan hin gaafatin. Wama isaanii. Yaada muraada keessan haa guutu yaada keessa rabbi isin haa guutu gammachuu rabbi asii isin haa deebisu. Hayyee gizee milkoofne qabannee deebina. Inshallah. Mee amma waan reef abdii getaachooti ture san uummata kenna mee itti harkisa. Mee maqaa kiyyaa nama ishee. Abdii Geetaachoti irra jira chaalenjiin carraa abdii Geetaachoti. Okay, chaalenjiin nama meeqa guutu? Asliin siyaa dubbisuufi malee hin xumuranne ambar. Aha, idaa akkasii. Habiib, eshi. Jedhi sitti aana eshi. Miseeji naa hordofaa ustaaz. Naa hordoftu ittiin fufa daqiiqaa 2 daqiiqaa 3. Barqajeelatti hordofaa ture sagalee wal dhagahuu dhabne ati 300 jettee 2,000 3,000 akkasiin galchaa turan akka ajaa'ibaatti sagalee wal dhagahuu dhabne. Sagalee dhagaan jirru amma addaan citeree qibqib jedhaan jirtu.